Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Wallagga baatti humnoonni faannoo barsiisota kaan ukkaamsuun kaanaa ajjeesuu isaanii dhaga'ame. Goolama humnoota faannoon gidiraa ulfaataa argaa akka jiru uummanni Oromoo Wallagga ba'aa harallee ba'aa gallisaa ulfaatee akka jiru gabaasni arganne ifoomse. Sochiin humnoota faannoo kun babal'achuudhaan godina Wallagga ba'aa Naalimmuu Galiilaa bakka addaa mandara ja'a jedhamee beekamutti guyyaa irraa barsiisota ajjeesuu fi kaan ukkaamsuu isaa dhaga'ameera. Humnoonni faannoo qawwee hidhatan kunneen daandii gubbaatti eeggachuun barsiisota barsiisummaaf gara sana deemaa jiran irratti dhukaasa banuun lubbuu barsiisaa tokko galaafachuun kaan ammoo ukkaamsuu isaanii gabaasicha tu'eera. Akka kanaan barsiisaa Kaffaalee Hirphaa jedhaman kan ajjeefaman yoo ta'u, barsiisonni isaa waliin turan kaan ammoo ukkaamfamuu isaanii gabaasichi ibseera. Aanaa giddaa ayyaanaa gandaan doodee diichoo eegalee hanga laga garga'utti uummanni keenya guyyaa guyyaatti humna shiftaa Amhaaraa kanaan lubbuu dhabaa akka jiru gabaasichi himeera. Kana malees humni badii faannoo aanaa giddaa ayyaanaa keessa manneeffatee jiru gara aanaa Limmuu Galiilaa ce'uun uummata keenya saamaa ajjeesaa akka jiru gabaasichi ifoomseera. Yakki namoota nagaa ajjeesuuf ukkaamsuu naannichatti adeemu kun ammallee jabaateetti jiraachuu isaa gabaasni kun akeekeera. Oduu keenya itti aanuun rakkoo haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii faannoo aanaalee godina Wallagga ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa furuuf mootummaan tarkaanfii qindaa'aa fudhachuu akka qabu jiraattonni gaafatan. Jiraattonni yaada kennan akka jedhanitti kan haleellaa raawwataa jiru hidhattoota finxaaleeyyii nama nagaa fakkaatanii hawaasa naannoo Amhaaraatii dhufee qubatee jiru keessa da'atanii jiranii fi humna dabalataa yeroo haleellaa bobba'an naannoo Amhaaraatii waammatan ta'uu isaa ibsaniiru. Haleellaa bifa qindaa'een raawwatamu kana bu'uura irraa furuuf mootummaan yoo kutannoo qabaate tarkaanfii qindaa'aa fudhachuu akka qabu jiraattonni gaafataniiru. Tarkaanfii qindaa'aan fudhatu taanaan hojiin hojjetamu hojii abidda dhaamsuu malee furmaata waaraa fiduu akka hin dandeenye jiraattonni muuxannoo kanaan dura qabaneeruun dubbataniiru. Kanaan dura wanti godhamaa ture hidhattoonni finxaaleeyyii duraan achi turanii fi warri waamamanii tibbaa haleellaa dhufan haleellaa raawwatanii badii guddaa uummata irraan geessisu. Itti aansee utuu haqni uummataa hin mirkanaa'in warri badii geesse seeratti utuu hin dhiyaatin qabataa araara jedhuun uummata walitti yaasanii araarri bu'ee jedhanii dubbiin ukkaanfamee hafa ture jedhan. Warri badii guddaa geesse eenyummaa isaanii otoo beeknu seeratti otoo hin dhiyeessinu uummata waliin akka jiraatan taasifamaa turuu isaa jiraattonni komatan. Warruma kanatu haleellaan marsaa biraa yeroo jalqabamee deebisee nu haleelaa jira akka jedhan jiraattonni mootummaan dhugaatti kanuuf quuqamu yoo ta'e tarkaanfii furmaata waaraa fiduu danda'u fudhachuu qaba jechuun dhaambataniiru. Warra hidhattoota finxaaleeyyii da'achiisuun seeratti dhiyeessuu qubattoota meeshaa waraanaa seeraan ala hidhatanii faannoo waliin gamtaa tolfatanii socho'an irraa meeshaa hiikuu humna guddaa bobbaasuudhaan sakattaa gochuun naannicha hidhattoota faannoo irraa qulqulleessuun dhimma murteessaa ta'uu isaa jiraattonni himu. Kana malees caasaa aanaalee deeggartoota hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin makamee qulqulleessuun dhimma murteessaa ta'uu isaa jiraattonni dubbataniiru. Caasaa mootummaa aanaalee kanneenii keessaa kana keekaa hidhattoota finxaaleeyyii faannoo deeggaran jiraachuu quba qabna akka jedhan jiraattonni warra kana keessaa mootummaa keessaa qulqulleessuu akka barbaachisu dhaaman. Kanaan alatti uummanni gurmaa'ee naannoo isaa eeguu akka qabu ka dubbatan jiraattonni mootummaa dabalatee qaamni dhimmi ilaallatu marti uummata humneessuuf deeggarsa barbaachisaa dhiyeessuu akka qabu dhaammataniiru. Oduu keenya birootiin naannoo Tigray magaalaa Mekeleetti miseensonni Tplf kaampii jiran faayidaan keenya nuuf haa kennamu jechuun hiriira ba'an. Kanaan dura pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigray ka turan Geetaachoo Raddaa Baajanni naannoo Tigray harka guddaa miseensota Tplf kaampii keessa jiraniif baasii ta'aa ture jechuun dubbachuun ni yaadatama. Kanaanis maallaqni guddaan misooma naannichaaf ooluun irra ture miseensota Tplfif kennamaa turuun misooma naannichaa hubuu himan. Miseensonni humnoota Tigray irras guyyaa lammaffaaf hiriira mormii ba'uu isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Hiriira ka ba'an miseensota aarmii 92 hoorii 2 ta'uu isaanii maddeen naannichaa himaniiru. Miseensonni humnoota Tigray hiriira ba'aa jiran maallaqni argachuu qabnu nuuf hin kaffalamne jedhanii akka ta'es beekameera. Kaleessa hidhattoonni duraanii kun faayidaalee kunniin akka kabajamuuf bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayiif gaafachuuf hiriira nagaa ba'aa turan. Haa ta'u malee waaree naannoo sa'a 5 irraa kaasee hanga naannoo sa'a 10tti daandiin kallattii sadiin cufamuun imala danqeera. Daandiin konkolaataa gara Finfinnee geessu Mekelle fi Kooyyaa gidduu jiru dabalatee daandiiwwan sadii cufamaniiru. Imaltoonni karaa darbaa dhabanii rakkataa turan. Imalli xiyyaaraas naannicha keessatti danqamaa turuu isaa miidiyaaleet hime. Daandiin konkolaattota fe'iisaa gurguddaa magaalaa Mekelle irraa gara Finfinnee irraa ammoo gara Mekelle geessus cufamee ture. Mekelle irraa Kooyyaa deemuuf daandii kiiloomeetira 11 ta'uu namni miilaan deemaa akka ture himame. Ambulaansii fayyaayyuu dhorkaa waan turaniif
danqabni mudatee guddaa turuu isaa jiraattonni naannichaa miidiyaaleetti himaniiru. Gaaffii isaanii kana galgala keessa bakka pirezidaantii bulchiinsichaa Taaddasaa Warradee argamanitti akka dhiyeessanis walii galame. Sana dura garuu Dr. Debretsionii fi Jeneraal Taaddasaan deemanii akka isaan dubbisan ka gaafatanii ture ta'us konkolaataa pirezidaantichaa dabarsuu diduun muddamni guddaan uumamee ture. Galgala kaleessaa hidhattoonni duraanii kun galma wareegamtoota hawultitti walitti qabamuun bakka Jeneraal Taaddasee fi Dr. Debretsion argamanitti mari'achaa turaniiru. Hiriirri ba'ame kun guddaa fi bulchiinsa naannichaa sodaachisaa ta'uu karaa garaa garaa himameera. Kanarraa akka yaalli naannoo Tigraay muddamaa keessa seenee jiraachuu gabaasaaleen ba'an ibsan. Oduu keenya birootiin naannoo Tigraay magaalaa Mekeleetti miseensonni TPLF kaampii jiran faayidaan keenya nuuf haa kennamu jechuun hiriira ba'an. Kanaan dura pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay ka turan Geetaachoo Raddaa baajanni naannoo Tigraay harka guddaa miseensota TPLF kaampii keessa jiraniif baasii ta'aa ture jechuun dubbachuun ni yaadatama. Kanaanis maallaqni guddaan misooma naannichaaf ooluun irra ture miseensota TPLFif kennamaa turuun misooma naannichaa hubuu himan. Miseensonni humnoota Tigraay irras guyyaa lammaffaa hiriira mormii ba'uu isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Hiriira ka ba'an miseensota aarmii 92 hoorii 2 ta'uu isaanii maddeen naannichaa himaniiru. Miseensonni humnoota Tigraay hiriira ba'aa jiran maallaqni argachuu qabnu nuuf hin kaffalamne jedhanii akka ta'es beekameera. Kaleessa hidhattoonni duraanii kun faayidaalee kunniin akka kabajamuuf bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayiif gaafachuuf hiriira nagaa ba'aa turan. Haa ta'u malee waaree naannoo sa'a 5 irraa kaasee hanga naannoo sa'a 10tti daandiin kallattii sadiin cufamuun imala danqeera. Daandiin konkolaataa gara Finfinnee geessu Mekalee fi Kooyyaa gidduu jiru dabalatee daandiiwwan 3 cufamaniiru. Imaltoonni karaa darbaa dhabanii rakkataa turan. Imalli xiyyaaraas naannicha keessatti danqamaa turuu isaa miidiyaaleet hime. Daandiin konkolaattota fe'iisaa gurguddaa magaalaa Mekalee irraa gara Finfinnee irraa ammoo gara Mekalee geessus cufamee ture. Mekalee irraa Kooyyaa deemuuf daandii kiiloomeetira 11 ta'uu namni miilaan deemaa akka ture himame. Ambulaansii fayyaayyuu dhorkaa waan turaniif danqabni mudatee guddaa turuu isaa jiraattonni naannichaa miidiyaaleetti himaniiru. Gaaffii isaanii kana galgala keessa bakka pirezidaantii bulchiinsichaa Taaddasaa Warradee argamanitti akka dhiyeessanis walii galame. Sana dura garuu Dr. Debretsionii fi Jeneraal Taaddasaan deemanii akka isaan dubbisan ka gaafatanii ture ta'us konkolaataa pirezidaantichaa dabarsuu diduun muddamni guddaan uumamee ture. Galgala kaleessaa hidhattoonni duraanii kun galma wareegamtoota hawultitti walitti qabamuun bakka Jeneraal Taaddasee fi Dr. Debretsion argamanitti mari'achaa turaniiru. Hiriirri ba'ame kun guddaa fi bulchiinsa naannichaa sodaachisaa ta'uu karaa garaa garaa himameera. Kanarraa akka yaalli naannoo Tigraay muddamaa keessa seenee jiraachuu gabaasaaleen ba'an ibsan. Oduu keenya itti aanuun pirezidaantiin Masrii badhaasa Naayil Koolaar Tiraampii badhaasuuf akka jiran himame. Tiraampis hidha haaromsaa ilaalchisee akeekkachiisa haaraa kenneera. Pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisiin ga'ee Doonaald Tiraamp lola Gaazaa dhaabuu keessatti taphatee badhaasa akka biyya Masriitti kabaja olaanaa qabu Naayil Koolaar kennuufii ta'uuf miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Kana cinattis al-Sisiin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee ergaa viidiyoon dabarseen Masriin nagaa bishaanii ishee eegsifachuuf tarkaanfii barbaachisu hundanii fudhatti jedhe. Kana ka dubbatan Kaayiroo Waterwiik 8ffaa irratti yoo ta'u yeroo Itoophiyaan itti gaafatamummaa malee dhimma Abbayyaa irratti murteessitu Masriin harka maratteen ilaaltu jedhe. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deddeebiin ijaarsa hidha Abbayyaa harka caalu maallaqa Ameerikaan hojjetame jechuun ni yaadatama. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa garuu dhugaan kan ijaarame maallaqa Ameerikaan osoo hin taane guutummaatti illee carloo biyya keessaa fi arjooma lammiilee biyyattiin ta'uu isaa himama. Nagaa bishaanii Masrii sirraan balaa geessuu akka hin jirre himama. Akka gabaasni Zenawi adoolessa 20 bara 2025 bahe agarsiisutti bulchiinsi Doonaald Tiraamp dhimma hidha Abbayyaa gidduu seenuun furuuf yaada Masriif dhiyeessanii turan. Kana gochuuf ammoo Masriin karoora Israa'el lammiilee Paalestaayin miliyoonotaan lakkaa'aman gara naannawaa daangaa Gaazaa fi Masrii Raafaa geessuuf qabdu akka deeggartu gaafatamtee turte. Akka gabaasichaatti Masriin yaada uummata Gaazaa yoo gara Raafaatti akka geessinu erga ayyamte dhimma Abbayyaa gidduu seenuun furmaata dhumaa ni ilaanna jechuu isaanii himanii turan. Ambaasaaddarri sadarkaa olaanaan Masrii miidiyaa Al-Arabiyaa Al-Jiddaatti akka dubbatetti Zenawi wabeeffachuun gabaaseera. Badhaasni Naayil Koolaar ka kennamuuf namoota Masrii fi namoomaaf shoora addaa taphatanidha jedhame. Namoonni idil addunyaa kanaan dura fudhatan Impeerara Itoophiyaa Haile Sillaasee, Mootii Joordaan Hoseen, Mootittii Elzaabeet lammaffaa fi pirezidaantii Ameerikaa duraanii Jiimii Kaartan ta'uu isaa miidiyaaleen himaniiru. Oduu keenyatti aanuun
naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Barbaritti garaagarummaa baatii 3 keessatti waajjirri mootummaa yeroo lammaffaaf gubate. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Barbaraatti baatii 3 keessatti yeroo lama waajjirri mootummaa hidhattootaan gubachuutu himame. Ji'a 3 duraa leellaa qaamoleen hidhatan raawwataniin waajjirri bulchiinsa magaalaa Barbaraa ibiddaan gubachuu jiraattonnii fi qondaaltonni himaniiru. Jiraattonni naannoo fi qondaaltonni mootummaa leellaa magaalattii keessatti raawwatameef garee hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo komatan. Hidhattoonni kunneen godina Matakkal magaalaa guddoo aanaa Dabacee kataate Barbaraatti jimaata darbee fulbaana 30 bara 2018 barii barraaqaa naannoo sa'aatii 10tti leellaa raawwachuu itti gaafatamaan mana qopheessaa magaalattii obbo Mangistuu Yaaddesaa fi jiraattonni lama madda oduu kanaa BBC mirkaneessaniiru. Akka obbo Mangistuun jedhanitti hidhattoonni kunneen waajjira bulchiinsa ganda Barbaraa, waajjira poolisii akkasumallee waajjira paartii badhaadhinaa fi mana murtii ibiddaan gubuu isaanii himaniiru. Mooraa sana keessa manneen 6 akka jiran kan himame yoo ta'u, waajjira olaanaa bulchiinsa gandaa balaa ibiddaa kanaan garmalee miidhamu dubbatameera. Akka qondaalli kanaaf jiraattonni jedhanitti uummanni naannoo ibidda kana argan birmachuun waajjiraalee biroo akka balaa kanaan hin miidhamne baraaruu danda'aniiru jedhan. Waajjirri gubate kun waggaa 40 oliif tajaajila kennaa akka ture yoo ta'u, qabeenyi keessa jiru kanneen akka faayilotaa fi teessoo hedduun barbadaa'uun akkasumallee galmeen barbaachisaa ganda kanaas ibiddaan gubachuu isaa maddeen himaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabduun kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.